የምትረዱኝ ሰዎች namni na gargaaruu dandeessan jedhee akka dheedin jira biyya ከቻልሽ በአማርኛ በደንብ ተናገር። ችግር የለም በኦሮምኛም ቢሆን ችግር የለም። በኦሮምኛ አይ አብዛኛውም ጊዜ የሚሰሙት እንደዛ ስለሆነ ድምፅሽን ከፍ አድርጊ። አዎ በአማርኛ ሳራ ምናምን ሳራ ስለምትሰማ ድምፅሽን ቆይ ከፍ አድርጊ። ድምፅሽን ከፍ አድርገሽ ያለው ነገር ተናገሪ። ዋን አጋስ ፍሬራ ብሪ ተቆለ እርገ ብሪ ጃታ ከቲ ብቻ እርገ ከጃ ፍሬ እርገ እና አማ ከጃ ለማ እና ቢሮ ጃል ወጋለማን ጀተና እርግቴ ነምቲን ጃለማና እንጀዳም ጃለማን ሲተደነራ እና ሰራተኛን ከና ገደብቱ ጀዳን ጃዮገው ደበያ ነሞ ደሞታ ጋፈደ ጀናን ኢሲቲን ከንና ሲወልን ቀባፍዳ ማን ጀዳን እና ከንለ እሺ ጀደቱ ወጀታራ መጉያ ዲያቴራ መጉ ኮቱ ዋን ሲበርባዱፍቱ ጅራ ኮቱ ናንጀቴ na namittin takka kasi itti kennite jaalamaan narukutte yenna itti madde jennaanin isi rukutte naan jette na gaafatte narukutte jedhee itti mudhi walla ani sin dhoofne walla ani rukunne jette namittin kakatte yoo sin kakattu adaarri kunne jette achi deebi'ee naan jette achi taa'ee gara manaa qabattee naan galtee namichi ammoo uffata fiddee dhuftee achi geesse maqaan kiyya caaltu jedhama baay'ee rakkadhee namichi baay'ee na cuucceetti sararlishaallee naan jedha mana hin taane na akka hojjedhee mana namaatiin na ergaa guyyaa 3 fa'aa guyyaa 4 guyyaa 11 gaa hojjedhu isitu fudhate garaa kiyya qooqa jiraadheeti isin mirriki yaachin nyaata hayyish ajuuf binnaashata waan dallaalonni mujirumtoon hattoon ijoollee keenya irratti raawwatan waan qalbii nama cabsuudha wallaahi dhageettanii jirtan obboleettiin teennatunis waan isin jechaa jirtu waggaa lamaan jetteetiniin kana kennite arabdootatti isaan immoo ji'a lamaan si fudhannee haga sarratanyaan teenna nuu deebituu fi naan jedhanii gaafa ji'a lamaa ani damooza gaafadhe jennaaniin damooza isitti hin kenninaa isii wajjiniin qabaa koottaa jetteeni achi kaateemmoo guyyaa 11 akkaan hojjedhu birri ka fudhatu isiidha ani qooqa kiyya garaa hidhadheetiniin mana namaa dalagaa garuu birri kiyya kan nyaatu isiidha jedhaa jirti. Dhageettanii jirtanii obboleeyyan kiyya micattii samoona kana irratti hojjedhellee akkuma kana jechuudha maaliif bakka isii buutee eegamaatii isii ka dubbistu ta'e ammaatii isii dubbisaa jira jette viidiyoo irratti eegamaatii isii bakka buuteetiniin isiin ka dubbiftuuf ta'e mindaa isiillee maallaqa isiillee dafqa isiillee isimatu bakka isii bu'eetiniin nyaataa jira jechuudha akkasitti hubachuu qabdan namni waa yaaddanii waa xiinxallitan. Amma obboleeyyan kiyya mucayyoota illee akkuma argitan kunoo namtitti illee na dhooftee achi kaatee immoo na dhooftee jedhee nutitti biirootitti mannaan si dhooftee naan jettee jennaan isiin arabdittiin immoo hin dhoofne jetteetiniin kakattee saniin illee uumaa wanni isiin furmaata naalaatti hin jiru isarraan immoo birrii kiyyaayyuu ka'an hojjedhu narraa fudhatti isitu nyaataa na ergaatiin mana namaatitti guyyaa 11 akkas na ergataa narraa fudhatti ani garaa qullaa isiifin hojjedha jedhaa jirti baay'ee hucuucamee jira sagalee naa ta'a jedhaa jirti wallaahi obboleeyyan kiyya meeqatu jira miidhamaan akkanaa kunniin ka hucuucameetiin hin dallaalaan ukkaanfamanii warra isaaniitiin akka isaan waliin qunnamne godhanii arabdoota bilbila dhoorgachiisanii jaraan walii galaniitiin jechuudha. Isinii galee jaraan walii galanii yookaan jara sobanii maallaqa jaraan nutu ergaaf nutti fidaa jedhaniini nutu maatitti ergaaf jedhanii sobanii kan arabdoota irraa fuudhan meeqa kamtu jira jidduu kanatti kan nyaatan jechuudha. Maatii isiitiin akkasiin bilbila qabatti waliin argine ukkaamsaniitiin meeqatu jira jechuudha waa hedduutu jira obboleeyyan kiyya. Warroonni obboleeyyan keessan odoo hin dawwaliin turan osoo isinii bilbiliin turan. Akka baatanii sagalee taatanii fi akka suqattan isiniin jenna obboleeyyan kiyya maaliif rakkoo akkanaa keessa jiru ijoolleen baay'een jechuudha rakkoo akkanaa keessa jiru arabdoonni bichaan isaan hucuucanii odoon ta'in dallaala isaan hojii galchitu